Maayikii cufadhaa hoggaa ol seentan. Godhe. Ummata kanaa jechuudha. Ammoo hoggaati tuuyte ganda jala dhaqan arrikaardii isaaniitiin takka nama isaan ajjeesan viidiyoodhaan qaba. Namoota isaan ajjeesan maatii irraa tana dhufte jechaadha. Waaniin kijiba irra kaa'uuf hin qabu. Yoo qaamni seeraa jiraatu taate Abdii Jabbaar Maraateen itti gadhiiseeti hoggaa nuti rikoordii naynee radaarraa itti gadhiisee eeysa dhaqe wantii dhaqe maal jettaniin narraa himi adan dhaqe adan irraa itti gadhiisee karaa baharaatiin gale jechuudha. Karaa baharaatiin lubbuu shamarran Harargeedhaa, lubbuu shamarran Arsiidhaa, lubbuu shamarran meeqaa warra inni dhabamsiiseetiitu jira. Ragaan irra jirammaas mee dhaabbadhaa micoota akkaan fidaa niin fidaa dhaabbadhaa tura. Ganama kana mana dabbaalitti naara fuudha jiru maamman namoonni beeytamma saantu saamee qanu bira nuti maree burrii barraa kaan jechuudha. Amma ganama sa'a 9 sa'a 3 ka Itoophiyaa. Akka Itoophiyaatti halkan akkaanan hin jirre beekee dhufee mana dabbaalitti dabbaalfaa jeeqee wannidha jee. An ammoo waaniin rikoordii irratti hin qabne takka waaniin ragaa irratti hin qabne takka hin dubbadhu jechaadha. Isinii galtee? Maalanii si ergu hin jiru jechuun ni qabdaa barra. Kunoolaa. Si ergu hin jiru jechuun ni qabdaa. Laal dallaalota akkasaati imma kunis dhaabbadhu tuuri koottu ni nyaata koottu. Yoo qaamni seeraa jira kamiiniin naqa dhiiroo kamiiniin naqa michiyyoo. Tami ishin eenyu maqaan? Awazi ishee Maqaan eenyu ni fuu? Maqaan eenyu maanaan naqa? Way akkamitti Namaarratti dabalansa. irratti hin dabalnaa please. Isaanii narra bilbilu jira dhiisi humaan godhanii dhiisi. Achi maatii ani mara obsaati Oromoo guutuu si akka himtaati. Akkama. Taaptaap godhamee. Maaman namoo silkii cufadhu jinka. Tana kuno tana ni dhufti amma ni dhufti. Amma xiqqa maaliif natti urte ummatoo sheer godha yoo waa dhagayuu feetan yoo gartee waan khayriidhaa dhagayuu feetan yoo ilmaan miskiinaa bira dhaabbachuu maallaqaanii miti mootummaarra dhiibbaa godhuu sheer gootanii Jawhar Mahaammadiin gahuu dhageessanii miti waan ragaa qabaa malee nuti abadan duunees sagal gubanna malee gadi awwaan ragaan qabne gadi hin baasu. Warra dallaalota ilmaan namaa karaa kanarra fite amma biyya keessaa taa'ee guuruu jira laa biyya keessaa. Afin ni qabata haraan deemu jira nama gaanti faamilii hundi keessan obsa. Sorry. Obsa. Yey. Video tak keessan waasi ergeetin jira galteeti. Kuno aboma manamo Sobiyaa Abdii tana naqe Sobiyaa Abdiinaa naqe. Waan si erge galtee keessan. Illaalle madura illaalle WhatsApp irra naan ergitu ati. Aboo Sobiyaa Abdii naqe maamannamo. Takka tuqadhu Sobiyaa Abdii. Kuno tuqattee jirti. Naqe. Ammallee tuqadhu arguutti hin jiru. Sobiyaa Abdii tuqadhu. Nagaruutti hin jiraatu. Meeshin godhan malee. Naqe. Haya. Hattuun bakka jirtutti qabuu qabda. Hattuu takka biraan kutina. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sobiyaa Abdii kab jirta nagaa fayyaadha. Jabbaar Maraati anaa quraana qabatee isinii kakata Jabbaar Maraati faamiliiti ya keessa obboleetiiti ija balleessi. Karaa sadi karaa kana oofee ija balleessi. Manuma saayit Waraabaddaa maamman namoo waraabaddaa. Itti jira waraabbiin deemu jiru. Ilmoo Yaman dhalattee Yaman irraa galche. Ilmoo obboleetiiti yaa manuma sanit deebi'eeti mataa namaa sadi fide amma dhiyeenya kana amata lama dura. Amma takka dura tattiin booda muciyyoo Yaman dhalatte. Obsaan ni beekamu. Yeroo isin dhalatte gaafa lolli Yaman ka'u asirraa isii amata lamaa galte. Muciyyoo xiqqishoo abbaan guyyaa dhukkubsatee mana akamaa seenetti abbaa jalaa hatee walloon dhawee muciyyoo Somaalee fidee Jabuutii fidee Jabuutiidha maallaqatti bilbila Yaman jirti jee
ergisiise huduuda yamaniin hanga xiqqatti asii anis lubbuutti hadheesse namni nuufiti siin jeen jiruti ilmoo nuti qaraatiin quba qabna ilmoo deebisi jennaan hatattamaan suutii geesse. Manuma keenya keessatti deebiti ilmaan sadi fuudhe ta'e jaballeessee qabna obboleetti tiyyata abbaa kiyyaa hangaatuu abdii maammata katabadhaa sajjaladhaa. Ilmaan kudhaniin beeka ta'inni asitti sanaa keessatti fidee saadaasee bira darbee saadaasee dalagaa dhayitee amata lama daleessisanii dhabamsiisanii bakka isaan geessan. Jala deemne jala baafne. Dhibboota akkaa jira halkanii guyyaa kana ba'uu jirtu. Quraana qabadheetiin ani akka hattuu taate akka bineensi taate naman ta'in itti haqan maraateen. Haya gaakam jettan amma reefuun tana. Ijoollee sanillee barbaade isinii dhiyeessuu hin dandeenya. Nuu dhiyeessi warreen sanaa keessatti gurgure kanaas nuu dhiyeessi Oromootiyya obsaan bilaash lafaa kee naman qabu awwaaniin beekamtii. Naan tokko obboleettiin deebi'ee jirti. Baatii meeqa ijoodoo wallaalamu jirtutti iji sii bayxee mucayyoon umriin sii amata 20 taganaa waa meeqa eeggattu. Iji siidhaa bayxee karaa kanatti tumanii ija balleessanii obboleeyyan kee manaa kamaa geessanii kuma 20 fixanii iji siidhaa kalas bishaan yaa'e faayidaan qabdu jedhanii qabamtee aakhira Itoophiyaa galtee Itoophiyaa jirti. Hayyee kam laaltan mucayyoon xiqqishoon qaraatii dhabdee ija dhabdee gizee galtu mee maal laaltan gumaallee dhabdee hatta barra namni ija nama beesse gumaa nama qaba. Taariba isaa guutuu fudhate iddoo qarshiin takka irratti 8,000 guututti. Akkam laaltan gaa Oromoo akkanaatiitu jira. Akkanaa kana faadaatiitu dhaggeeffadhaa ammas irra deebuudhaan qaamni dhimmi ilaallatu. Dubbii Abdu Jabbaar tana Abdu Jabbaar namni isiniin jaan kun dhalataa eessaati namoonni jaa'u hin dhabamu. Irra hedduun nama ammaan tana waan kana hin beekan. Ijoollee eessaati inni kuni. Abdu Jabbaar Hassan Muusaa miidhagaa lola dhalate baadiyyaa miidhagaatti. Eessa jiraatoo? Yaman jiraata rada. Amma galee biyya keessa jira. Amma galee biyya keessa jira. Amma Itoophiyaa jira ni dhufa ammas iqaama qabaati baasaboora baafatee iqaama baafatee jiraati. Akkana. Kunoo kana. Harar araattanyaadhaa mana qaba. Kana kunoo. Aboo kun ka 120 bira kutee 180 godhe harar araattanyaa keessa adaree biyyoodhaa keessa harar araattanyaa keessa jiraata. Yeroo ammaan tanaa tana. Hoggaa ati radaadha barbaaddu sanaadhatti gabbaqata. Hoggaa ati sanaadhaa barbaadde radaadha dhaqa. Adan dhaqa. Amma adan irraayi idduu takka jabuutiidha ture amma biyya keessa jira. Abdu Jabbaar Hassan Muusaa jedhama. Godina Harargee Bahaa Fadis miidhagaa lola dhalate adaree biyyoodhaa keessaa mana qaba. Isinii galtee tana jechuudha. Tana. Namoota kanaa jechuudha yakkamtoota. Warra gartee laal. Dabballee inni ganda keessa godhatallee lakkoofsa isaanii isinii barbaadetti isinii fida. Yeroo xiqqoo fudhata malee. Dabballee ganda keessa godhatutti ijoollee mana quraanaa keessatti ijoollee haadhaa fi abbaan odoo quba hin qabne sabbakanii ijoollee manaa baasanii tilifoon harkaa fuudhan dura odoo ilmoon achirraan deemne. Dilli karaa kana dhufee kun barjaalateen dhufneeti odoo qaroo jiru qaraatirraa mana quraanaatti baasanii fidanii bara. Harka dhibbarraa fuudhan. Isaanii bochiisa itti waswaasan gisee mana quraanaa keessaa irratti gabbaan. Dabballee qaban ganda keessaa. Mee dhaggeeffadhaa sagalee takkaanii hundatti yoo buqqaafne barsilaa isin baanaftu dabbaloota isaaniitis barbaanne hundee isaanii buqqaasuu qabna eegittee kaane. Narratti hin bilbilina laal. Jazaa kee rabbi siyaa kafaloo wanni ati sooshaal miidiyaa gubbarratti dubbataa jirtu dhibbatti dhugaa lafa jirtu. Wantootuma isaan namarratti hojjetaa jiran warroonni achi lama qaamte hundi isaanii warrootuma ilmaan namaatiin qaama dhigatu jiru. Abdi Jabbaar Hassan Muusaa warra Fadis kanatti dubbatte sun yookaan Abdi Jabbaar maraatee kofiin jahu sun inni maqaan isaanii kineemiin Abdi Jabbaar Hassan Muusaati. Amma Mee tura wayii sirreessaa sagalee tanarraa sirreessaa turaadha.
ajaa'iba dhageessan. Ajaa'iba dhaga'uudhaaf deemnaa xiqqisho Yaa obsaamee namni lubbuun jiru waaddu dhagaa. me'us Riikardii jechuudha isaa takka sooshaal miidiyaa irratti adeemtu takka argaan jira. Akka jechuudha obsaaisuun soba'aan nama tokko hin miine jechaa jiru. Ammaa tana jechuudha mucaa obboleettii biyyaa jechuudha. Ji'a shan guutuu uleedhaan cafaqaa jira waadii Dawaasir keessatti jechuudha. Nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamutti isa bira geessee achi uleen lamma cafaqaa jira. Ajjeeseen kutee baraa keessatti darbanaan jechaa jira. Arabattiin gurguraa namni ka barbaadetti haa taphasunan jechaa. dhaggeeffadha. Anallee bulook na godhee ture. Obsa akka ammaas akka inni gastii mana dabbal gubbatti dubbataa jirutti sagalee isaa akka tana argite deddeemtu miidiyaa kanarra. An nama miidhaan qabu ayyam keessaan jiraadha. An saawudilee dhufee hin beeku obsa rakkoo biraan adda qabachee dubbata. Garuu soba isaa jechuudha ijaa shibboon dhiqatee kan inni sobu. Dhugaa inni yamni illee haadha warraa qabu dhageen jira. Garuu inni ofii isaatiif ijoollee ofee ilaa khamis misheetiidha. Khamis mishee kanatti mana kireessee jettu intalli sun jaartisaa tullee awwaan isaa taatuun beeku isiisantu ijoollee namaa dalagaa galcha inni ijoollee achi wali qabee ilaa khamis bisheet ofiisaatii miilaan deemee dhufa. Taan ammoo waadii Dawaasir geessu waadii Dawaasir nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamu. Abdii Naasir tureen warra gaara mul'ataati. Abdii sanii fi namoota biraa kanneen maqaa isaanii hin beekani. Jaartii san bira geessee isaan ammoo araboota warra qoricha sammuu namaa doochi fayyadamu kanatti jechuudha ijoollee gurguranii ijoollee namaa akka barbaadan arabatti taphachiisanii ijoollee duute immoo saharaa keessatti darbanii ibiddaan gubaa jiran. Mucaa obboleettii ji'a guutuudha uleedhaan cafaqaa jiran. Ijoollee namaa jechuudha fuudhee ijoollee miskiina jechuudha karaa yaa dhufte ijoollee nyaattee garaan qabnata waan tokko jechuudha fittuu amni ajjeesan fuudhee baay'ee Dawaasir geessee riyaala 500 ijoollee jechuudha araboota itti taphachiisee ijoolleen fittuu nyaattee garaan qabdu umriillee daa'ima innaa ijoolleen duute ijoollee fuudhanii saharaa keessa geessanii jechuudha feestaal gurraacha keessa geessanii saharaa keessa geessanii meensila rabanii ibiddaan gubaa jira rakka jechuudha namni hin garretti. So Abdii Jabbaar kun hojii akkanaa kana hojjetaa jira. Mucaa obboleettii ji'a guutuu uleedhaan cafaqaa jira. Osoon kadhadhuu dadhabee jechuudha na arrabsee eegisbooti bulook na godhe mucaa ilaa ammaan tanaa uleedhaan cafaqaa jira ji'a guutuu. Kanaa jechuudha. Boodarra gayyaaniin maal jedhan? Ani moominaa, ani achi akkanaa, ani achi akkasii, awwaaniin arsiiteef, awwaaniin harargeeteef, awwaaniin walloteef, awwaaniin jimmateef jaaniiti sii geeraran jechuudha. No. No, tokkoffaa dallaalli dallaala keessaa ittiin badaadha. Dallaala harargeetii fi dallaala arsiidhaati. Dallaalli ittiin badaadha. Kanaasuu namaa hin qabne. Dhaggeeffadha. Hattuu laalammaa amma hogguunan dallaalota arsiidhaa saaxilu. Jee harkanaa dha'uu ture. Ammoo hoggaadhaan hangartee dhufee isa saaxilu. No naan jaa. No hattoota. Hoggaan ilmeen dirte amma inni qaybuubaa keessa jira na arrabsuudha malaa maal naan jechuudha malaa osoo boombiidhaa unarra dhoofte jechuudha osuma boombiin irra dhooftee'u ansi jalaayis gadin ja'u ummata keenya wanni isin ta'uu qabdan maal ni beeytanii dallaalota lama firraa eega dallaalota keessaa dallaalota lama firraa eega dallaalota ati isin dallaalonni guutuun badaadha dallaalota wanni isin jaantuun badduudha. Garuu takka dallaalota arsiitii fi dallaalota harargeenaan jirtu. Waraabeyyii miila lamaa kutaa lameenii tana akka ajaa'ibatti ofirraa eega. Dhaggeeffadhaa. Akka ajaa'ibatti ofirraa eega. Uummata bada aboo ilmoo namaati miikaa gaarbeechaa keessa cicciranii awwaaluudha jiran. Benziilaan gubuudha jiran. Waadii Dawaasir kanatti wanniin kun eenyu maqaan isaa Abdii Jabbaar kun sanaa keessatti nama dhalaa isaa gurguruu qaba. Maktaba Arwaadhaa, maktaba Sa'aadaa, maktaba Murshiid. Kana keessatti jechuudha bakki isaan itti ilmaan Oromoodhaa gurguran. Anniin beeka. Ijoollee tana guutuun ijoollee tana niin beeka. Saafiya dubbadhu. Hai. Saadaasee geesse inni saadaasee wal qabee keessa saada gandarraan deemtu. Booda hin agarre jedhanii si haadan. Hin agarree siin jedhanii si haadan. Yoo ati jabaattee afaan jabeenyaan itti dhayita malee ilmummaa fi dalagaa kaayanii hin agarree nuti hin beeknu siin jaan. Muciyyoo san maawatti Abdii Muusaa gaafa karooraan dhufteeti isii qofaa miti ijoollee warra facaatuudhaan nama kudhanii wajjin turte ijoolleen sun warra achitti wal fuudheefaa jiraa'u mooraa achi keessatti odoo gaafa karoora dhasan. Muciyyoo fuudheeti sanaa fidee saadaasee bira fidee saadaasee dalagaa dhayitee murshii bira geessite hin agarree naan jaan. Barbaadee abbaan achi telefoona godhee muciyyoon tiyyanarraa ukkaamamte muciyyoon tiyya akkana taate raqama kanaan na bibbite raqama naadiyaan akkanan naadiyaa jaanii namtitti baalagee takka
guyyaa ramadaana keessa boodanaa deebisatteeti guyyaa hoguu irra bilbile afaan baalageettiin arrabsiti. Saadattiin dhaqe hin beeku naan jette. Akhira mucayyoon takka tachirraa amata lama teessee amata takkaa fi cinaa teessee baddee dalagaa irraa baate dhufte na bira. Sababa sanitti isin naan jee dhibbarraa dhibbatti isaan bira jirti. Saada kunoo ragaan si qabaan jeen shukrii sii ragaadha. Akka maawardiin si bira dhufte akkasitti isiidha amma amante. Kaatee murshii bira nageessite. Murshid naajittiin kannee naajirraa masuula ta'ee guyyaarraa isaan qaxaroon naa qaban. Abaluutu hin jirreeti gaafa abaluu dhufee bakka san dhayina. Makiinaa baaturoo laguuti ni barbaanna. Mucayyoo amata lameen guuttatte tutuma akkana jennu amata lameen sanitti gabbaate. Eegaan anis gaafirraa kalas ibadda dhiisee booda. Odootuma qaxaroo har'aas naa qaban. Baay'ee akka naa qaban. Guyyaa lama naa qaban. Alhamdulillah booda akkasitti mucayyoo san harkaa baate kun ammaan tana suuti jirti. Akkanaa jechuudha. Ustaadni eessa jira? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaa jechuu barbaanneeti Abdu Jabbaar Maraateen adaree biyyoodhaa keessa jira ammaaf. Harar araattanyaadhaayi mana qaba. Qaamni dhimmi ilaallatu gurbaa kanarratti tarkaanfii seeraa fudhachuudha qaba. Ilmaan namaa hedduudha ija bayse. Ilmaan namaa hedduudha ajjeese, ilmaan namaa hedduudha haratti hambise, ilmaan namaa hedduudha ija bayse, ammoo bileetii ishiidhaa tana ija bayse jechuudha. Sambira kuti amma taa tumuudha jiruutuutu jira jechuudha. Dhagee ilaal. Obsa akka ammas akka inni gastii mana dabbal gubbatti dubbataa jirutti sagalee isaa akka tana argite deddeemtu miidiyaa kanarra. Kan nama miidhaan qabu. Saudi le dhufe beeku obsa Silaayis namni miidhaan jedhanii barsiisan nuti hanga nuti irratti agarsiisnu ni miidhaan jedhani. Ofii isaatiif ijoollee ofii ilaa khamis mishee kanatti mana kireessa jettu intalli sun jaarti isaatullee awwaan isaa taatuun beeku isiisantu ijoollee namaa dalagaa galcha inni ijoollee achi wali qabee ilaa khamis mishee ofii isaatii miilaan deemee dhufa. Taan ammoo waadii dawaasir nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamu. Abdii Naasir tunureen warra gaara mul'ataati. Abdii sanii fi namoota biraa kanneen maqaa isaanii hin beekani. Jaartii san bira geessee isaan ammoo araboota warra qoricha sammuu namaa adochi fayyadamu kanatti jechuudha ijoollee gurguranii ijoollee namaa akka barbaadan arabatti taphachiisanii ijoollee duute immoo saharaa keessatti darbanii ibiddaan gubaa jiran. Mucaa obboleettii ji'a guutuudha uleedhaan cafaqaa jiran. Ijoollee namaa jechuudha fuudhee ijoollee miskiina jechuudha karaa yaa dhufte ijoollee nyaattee garaan qabnata waan tokko jechuudha fittuu amni ajjeesan fuudhee faayidaa argeessee Riyaala 500tti ijoollee jechuudha araboota itti taphachiisee ijoolleen fittuu nyaattee garaan qabdu umriillee daa'ima innaa ijoolleen duute ijoollee fuudhanii saharaa keessa geessanii jechuudha feestaal gurraacha keessa geessanii saharaa keessa geessanii meensila rabanii ibiddaan gubaa jira rakka jechuudha namni hin garretti. So Abdii Jabbaar kun hojii akkanaa kana hojjetaa jira mucaa obboleettii ji'a guutuu uleedhaan cafaqaa jira. Osoon kadhadhuu dadhabee. Viidiyoo ifumatiyyaa fi ilaalee isiniif hin erguu viidiyoo ilmoo namaarra gubattu qaamni dhimmi ilaallatu. Hara Joohariinis wal quunnamnee jirra qaamni dhimmi ilaallatu. Dhaggeeffadhaa adaree biyyoodhaa keessa jira ammaan tana. Namoonni hedduun ganama kana dhufaniiti mana dabbaalitti maaliif hin dhufiniin aan jettan ummatoo nuti nu bira ganama sa'a 3 fi cinaadha. Ammaan tanaan hirriiba irraa ka'e. Ganama sa'a 3 fi cinaadha nuti nu bira ni rafna. Wayin tanumaaf wanni ijaare ni rafna rafaadhaatiin turee. Unoolaan nuti nu bira ammaan tana nu barihee amma sa'a 3 fi cinaadha jechuudha. Ganama malaan nuti nu bira. Akka Awustiraaliyaadhaatti immoo ganama sa'a 3 fi cinaadha jechuudha. Nuti mareefuun tana hirriiba irraa kaane. Dirqama saadhaan arrabu mana dabbaale osoo rafuutiin dhaqaa sireetiyyaan geeffadhee dhaqaa. Abduu Jabbaar Maraateen hattuudha, baalageedha, kiraaminaala, yakkamaadha, harar araattanyaa keessa jira. Qaamni dhimmi ilaallatu ragaa gahaadha irra qabna nuti. Nuti nama ragaa gahaa irratti wanni hin jenne wanni hin goone jechaadha. Abduu Jabbaar Hassan Muusaa yookaan Abduu Jabbaar Maraatee jedhama. Abduu Jabbaar Maraatee dhiyootana sanaa ture sanarraa radaadha gale radaarraa adani gale adanirraa amma Itoophiyaadha jira. Yamanitti dhiiga ilmaan Oromoodhaatiin qaama dhiqachaadhaa ka ture. Waadii Dawaasiritti Istaraa Ibsaa Jamaalitti ka ilmaan Oromoodhaa gurguraadhaa ture. Obboleettii teenya taas jirtu tana nama inni ija baysarraa Harar jira harar adaree biyyoodhaa keessa jira. Footoo isaatiin deebisaa dhaabbadhaa. Footoo isaatiin deebisaa. Ni baafatamma.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsa, Waalaikum salam falme akkam nagaa fayyaadha. nagiyaa akkam jirta warri mana keessa jirtan hundinuu ayi. Fayyaadha. Aboo dubbii ammumaan dhagee akkaman. Hay moomineef godheeti manoonni dhaati mormuudha jira jedhanii bara kana kun oolaal yakkamtichi guddaan kana namticha kana kun oolaa yakkamaa guddaan kana. Kana dubbamoo itaa. Ilmaan namaa A'uuzi billah. Qe'uma keessaan nu baatin jettu ture ati tanan irratti hindis ture inshaallah. Falmata Gaalicha kanan beektu Harar jira jaani. Kanamo amma wantarra jiru kanamo kanamo obsaas baasee jiru kan. Abdu Jabbar jaama jeesa. Abdu Jabbar Hassan Musa. Jabbaar Hassan Musaa maqaan isaa. Akkaataan itti gaafatamaa Hararii Gaalicha kana baasi. falmataa kana baasi gaafuma baa. Bilaa shak namni kana harar jiraannaan Karaa Shankor jira, Shankor jira. Daajittuu aratanya gabadhaa masuriyaa kana. Aratanya. harar mana fa hararii qabamoo achuma Mana hararii qaba. Mana hararii qaba. ayyee. Achi jiraata hoo. Jabbar Hassan Musa. Ijoolleen hararilleen as jiran jiran la kaddeefaa. Ustaaz Fedhe namni deebisi. ni ada Maamman nama ustaaz deebisi. ni adaraaya. Ni adaraa jechuudha. Galcha. Yoo fedhan ni adaraa adaree ta'a gosa jijjiirrata yoo fedhe kanaaf footoo kaafadhaati. Ammoo maqaan isaa asirra jira barbaada warra achi jirtan. Mr. Adam okay namni kunillee ni jira kun ola eenyusaa tigaa. Yaa Rabbi akka isaa baasi. Akka ummati akka jibbatanii yaa Rabbi. Dhagee waan siinjaan dhagee as jalatti gallaa ilaal barruu waan siinjaan gartee aboo gurbaan pirezidaantii ordii wajjin akka ilmaan falmataa hindan hin hidhamanii ifeege atii siinjaa falmata. Eegaltee dubbiin. Sanamni isin jechaa jirtan ammoo way amma naa dhufaa jira usni. Hai. Obsa keessaanis si dubbisaa qoy dura. Hai. Bari yakkamtoonni harka xuriidhaan hin beeka mootummaadhaatu harkarra qabu jira federaala keessaa nama qabanii nuti ni beeyna garuu gurbaa diimaa jalaan bahan abadan jalaan bahan. wallahi Nu jalaa baasi. Kaabineedha achitti inni. Falmata kaabineedha Gaalichi. ani namni na ajaa'ibsiisu keessa badiin isaa maalii nama jau bar nuti qaamaan beeyna ummata keenya misiraadan maal jette ani waan hin jee aya badiinsa amma waan hin dhufeef jecha beekuun fedhe beetee yakkama akkanaa hojiinsa maali beekuun fedhe ani sararitti waan hin jedheef jecha maal godhee egaa sanii ammaan dhufeen dhageenye guutuu sanii. Inni kun dallaalaa taariba oofaa taariba oofu kana keessatti warra biyyarraayis ilmaan namaa baasuu akkasuma bira inni bara dheeraadhaaf Yaman keessa ture magaalaa sanaarraa ka'eeti radaadha gaggale. Eega radaadha gaggale ijoollee kottee osoo ofuuti ilmaan namaa hedduudha dabamsiisee hedduudha gurguree sambira kutee taajjeesallee ni qaba ta'e jabeessallee ni qaba. Ammaaf ammoo fiigeeti abbaa qabeenyaa ta'ee adaree keessa mana jaarratee adaree keessa jira adaree biyyoodhaa jira adaree hararraattan nyaada jira. Inni immoo dhaloonni isaa harargee ba'aa fadis miidhagaa lolaati. Miidhagaa tolaati moo miidhagaa lolaati achi. Haamme inni jiraatu immoo adareedha. Dhageessanii akkas yakkamaa.
Abdii Jabbaar jechuun miileenirraa Harar keessatti maqaa nama biraatii fooqii Harar keessaa qaba. akkas jechuudha. Kana Wal fattashaa qaba. Harar bakkatam ni baafna akkam harar bakkatam inni obboleessa footoon isaas gubbaarra jirti. Adaree biyyoodhaa keessaa qabaa. Manachi jalaa qabaa. Bar innummaan was jala ture bar. Innummaan mataan isaatu was jala ture bar. Innummaa laalamma dhuga baantaan isaa warri wajjin ilmaan namaa wanni godhuu turan. Ati ni kijibdaa, ati maal gootaa jal. Mee xiqqisha cufaa idduudhaan sagalee tana dhaggeeffadhaa laa. Idduudhaan koottaa dhaggeeffadhaadhaa gurra haa buutu. Yakkamtoota harka xuriidhaa kana iddoo haa buutu. Jidduudhaan ilaaja kanaadha dhaggeeffatanii. Salaam alaikum obsaahisii wakkimi nagaa. Jazaak rabbi siyaa kafaloo wanti sooshaal miidiyaa gubbaarratti dubbataa jirtu dhibbaan dhibbatti dhugaa lafa jirtu. Wantootuma isaan namarratti hojjetaa jiran warroonni tajaajila maqaanti hundi isaanii warrootuma ilmaan namaatiin qaama dibatu jiru. Wallahi khayatiin sammaa guddaa fidee buluu tokko ayee uummata kana dhaggeeffachiisa malee numaan hin teenye gaanis. Wallahi fideetiin guddisee. Hundi keessaa ishee jira barbaadu. Kaabinee kaanichi kaabineedhaan saafalmataan sodaate gabbuu gartu tokkaataan komadaatu. Barattuudhaan sinjee wanni sodaate gabbuu falmataan. Anfitti inni isuus laa mancaan qaba. Yaa kafaloo wanti sooshaal miidiyaa gubbaarratti dubbataa jirtu dhibbaan dhibbatti. Mee gutak muut goradhu. Warroonni tajaajila maqaanti hundi isaanii warrootuma ilmaan namaatiin qaama dibatu jiru. Abdii Jabbaaran sammuu isaa warra fadis kanatti dubbatte sun yookaan Abdii Jabbaar maraatee ofiin jiru sun inni maqaan isaa nickneemiin Abdii Jabbaaran sammuu isaati. Amma riikardii jechuudha isaa takka sooshaal miidiyaa irratti adeemtu takka argaan jira. Akka jechuudha obsaa sunis soba'aan nama tokko hin miine jechaa jiru. Amma tana jechuudha mucaa obboleettii biyyaa jechuudha. Ji'a shan guutuu uleedhaan cafaqaa jira waadii Dawaasir keessatti jechuudha nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamutti isa bira geessee achi uleedhaan ilaamaa cafaqaa jira. Ajjeeseen kukkutee baraa keessatti darbanaan jechaa jira. Arabattiin gurguraa namni barbaadetti haa qabu sunan jechaati. Anallee bulook na godhee ture. Haaya dhaggeeffadha. Warri dhagayaan jirru jettanii osoo gurra keessan keessa isin kaa'anii dhaggeeffachuun feetan. Sababaan dhaggeeffachuun feeneef isaanii wajjin harka qabdan ta'a. Nangalchuun sun rakkina gurra keetiitirraayi. Obsa ammas akka inni gastii mana dabbal gubbatti dubbataa jirutti sagalee isaa akka isaan argite deddeemtu miidiyaa kanarra annama miidhaan qabu ayyam keessaan jiraadha saawudilee dhufee hin beeku obsa rakkoo biraan adda qabu jettifate garuu soba isaa jechuudha ijaashi boondiqatee kan inni sobu dhugaa inni yamni illee haadha warraa qabu dhageen jira garuu inni ofii isaatiif ijoollee ofee ilaa khamis mishee kanatti mana kireessee jettu intalli sun jaartisaa tullee awwaan isaa taatuun beeku isiisantu ijoollee namaa dalagaa galcha inni ijoollee achi wali qabee ilaa khamis mishee ofiisaatii miilaan deemee dhufa taan ammoo waadii Dawaasir nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamu. Abdii Naasir tureen warra gaara mul'ataati. Abdii sanii fi namoota biraa kanneen maqaa isaanii beekanii. Jaartii san bira geessee isaan ammoo araboota warra qoricha sammuu namaa adochi fayyadamu kanatti jechuudha ijoollee gurguranii ijoollee namaa akka barbaadan arabatti taphachiisanii ijoollee duute immoo saaraa keessatti darbanii ibiddaan gubaa jiran. Mucaa obboleettii ji'a guutuudha uleedhaan cafaqaa jiran. Ajjeeseetiin gubee darbaa waan fidu takka hin qabdu naan jedha bulook na godhe. Ijoollee namaa jechuudha fuudhee ijoollee miskiina jechuudha karaa yaa dhufte ijoollee nyaattee garaan qabnata waan tokko jechuudha fittuu amni ajjeesan fuudhee baay'ee Dawaasir geessee riyaala 500 ijoollee jechuudha araboota itti taphachiisee ijoolleen fittuu nyaattee garaan qabdu umriillee daa'ima innaa ijoolleen duute ijoollee fuudhanii saaraa keessa geessanii jechuudha feestaala gurraacha keessa geessanii saaraa keessa geessanii meensila rabanii ibiddaan gubaa jira rakka jechuudha namni hin garretti. So Abdii Jabbaar kun hojii akkanaa kana hojjetaa jira mucaa obboleettii ji'a guutuu uleedhaan cafaqaa jira. Osoon kadhadhuu dadhabee jechuudha na arrabsee eesbooti bulook na godhe mucaa ilaa ammaan tanaa uleedhaan cafaqaa jira ji'a guutuu. Haaya amma tuni nama wanni jahu akkasitti quba qabaadhaadhaa. Yakkamtoota as jalatti ilaal namni tokko maal jechuu jira obsa mee nama isa beeytan jii gaafadhu jira obboleessa kiyya barruu tana tanaa dhibba takka Ahmad Ali na barreessite hunoo bar Saafiyaa Abdii as gubbaadha jirti
Saafii abdii as gubbaadha jirti barta obboleettii ishiidhaa ija bayse. As gubbaadha jirti. Obboleettii asa ija bayse obboleettii tiyya tabbaa kiyyaa hangaatu Abdii Mahammad. Mee faamisha Nagaa kanaa olii maal barbaadda? Nagaa kanaa olii barbaadda. Dheengina deebi'eeti manuma keenya keessa muciyyoo hoggaa 16 umrii siidhaa 16 maal guutu 13 kun footoo isiniif hin ergaati. Isii qaraatii kutaa shambarachuu jirtu muciyyoo qaraatii irraa baasanii fidan karaa kana abbaan kee quban qabne kanamu quban qabne muciyyoo abbaan kee maallaqa maqaa isaatiin ergee Abdii Jabbaar sammuu isaatiin kuma lama mukeetii fi as deebi'ee ani hin beeku nama taate hin beeku Abdii Jabbaar kunoo maqaan kee kanaan jeen amma siin kasasaa akkam jettu jennaan achi gandatti abbaa keetti manguddoo ergee uu jeerarraa qaba jee afaan naqabanii khalaas muciyyoon kuttee firraa dhiisinaan jenirra dhaabbadhe jala dhaabbadhe. Jamaan hamarroo kannee Jamaan hamarroo muciyyoo san suudii geessee Jamaanis kunoo muciyyoo gugguu geessee as deebi'ee galaafatee du'ee Jamaan. Akkasii isin hin jenne jechuudha. Iddoo dhaloota isaa beeyna obboleessa kiyyaa matalii iddoo dhaloota isaa beeyna fadis iddoon dhaloota isaa. Maal taate? Kana jechuun deemu jira miidhaa akkanaa geessisee Soofiyaa ammaati eessa jiraachaa jirta mee naaf himime isa kana. Ani Yemanii jiraachaa jira amma. Okay. Obboleettii ta'e jabeesse jechuudha waan ajaa'ibaati. Obboleettiin ta'e facaasu jirti amma. Amma miidhaan kun namoota irra ga'u jiru ni jira ammallee namoota biraatiin illee ta'a. Aboo ammaan tana amma qunnamsiisaan siin jee amma istiin naaw. Way. Amata lama dura manuma keenya keessa deebi'eeti ta obboleettii tiyyaatii fi taasise dhalatte muciyyoo si dhalattee Yemanii dhalattee galtee fi obboleettii tiyya tabbaa kiyyaa tanuma haadha garaa haadha muciyyoo ija baysisanii deebi'ee fidee siimutti hin jiru. Fidee kabbaa kiyya maallaqa ergisiisee 2,000 buuse ani harka keessaan qabu irraa walabaa naan jee akaawuntii maqaa isaatiin kaseenee jiru. Kanoomaa irraa laalte jee ani warra koominatii Yemanitti himnaan achi manguddoo abbaa kiyyatti ergee khalaas muciyyoon kutte silaa waan goonuu qabnu ofirraa dhiisi ija harkarraa fudhatan jaan. Aareetiin waliin natti ni mina waan akkanaa kanaas akka feetan godha jeen irraa dhaabbadde sara boodaatis. Amma hoggaa lamaan keenya hoggaa takkaaf cinaadha. Ta boodaa. Okay, obboleeyyiin galatoomaadha. Obsaati jalqabumaa beektaa hojii si fakkaatu ammaan tana dubbachuu seentee gaafa wanni kun hin eegalamin nama jalqaba irratti ragaa sii bahu waan garee keessa waasaappiidhaan gaafa nana hixanii yaadattaami. Garee keessa seennee gochoota kanneen kana fakkaatan dursa jalqabdee jechuun osoo ni fi obboleeyyiin keenya akka Jawaar Mahammadii fi Dabbaalii fi namoonni kanneen kana fakkaatan dubbatiin turtee jirta. Ammas akka maqaa kee beektutti beekta gocha kana karaa sanillee yeroo dheeraa wanta jechaa turte. Asumaanuu uummanni keenya fooloo mana kana godhee yeroo hunda odeeffannoo qabatamaa akkanaa kana akkaanii fi dhaggeeffannee waliin irratti hojjennu jechaa kana waan amma jettan kana irratti hojjennaanillee boru inshaallah gadiin ba'a. Akka namni tokko as jalaa jechuu jirutti koomantii sigsee ilaallu mana hararii qabaa wacaalee qabaa namni kun nama akkanaati jechuu jiranii odeeffannoo guutuu akkanatti argannaan ofiifuu ni salphata jechuudha. Yakkamaan ni tura malee gaaf takka seera jala ni oolaa seenaa jalaan bahu abadan namni nama miidhe yeroo ammaa tana keessatti akkanumatti jireenyi akka gaafa duraa sanitti itti tolee hin jiraatu yookaan immoo gocha dalagaa kana jalaa bahee qulqullaa'ee hin jiraatu irratti hojjennaa jabaadhaan isin ja'a. Abshir. Share godha kaas hin taataaf koppiling share godhame. Isa qofaa miti dabballoon isaatis ni jiranii ganda keessa sanis saaxil baafna sanis jala buuneeti anamma dura obboleeyyan kiyyaa hojii dubbadheetti waan kana bilbila isaanii naa kanna mucoo takkaa jiraa janta isaa dalaydu ijoollee mana quraanaatti dhayxee akkanatti ijoollee waswaastee ijoollee ganda yaasu jirtu lakkoofsi naa kanna yennaan lakkoofsi osii karinees wanni gootu hin jirtu amma yoo jedhamte booda baatii sumaatiitu maqaa hammaatii afaan anjaan sanillee lakkoofsi barbaadeetiin fite. Waan hundaa'u saaxil ba'uu qaba. Namni harki isaa dhiiga dibate guutuu saaxil ba'uu qaba. Dirqama bara ammaan tana laa ragaa qulqulluu akkanaa kana nama beeku akka obsaa kanarraa harkachuudha malee seerrii caljee nama akkanaa laa duraanuu dhokateetii jira waan ta'eef jechuudha. Abbaa fedhe yoo ta'es laal abbuma fedhe yoo ta'es
ragaa qabatamaa qulqulluu hanii fi asiif achiisin oofne harkannaan namni isarraa harka qabu hin jiru sagalee waasaappiidhaan si qabeetiin jira obsaarii. Dabalataan. Waan itti taarifu deemu ni qaba. Ijoolleen hoggaa 13 waan taarifu deemtuuf ni qabdi. Yoo obboleeyyan ala jiraatan isaanuma sanii gargaaree haala mijeessee kottu jaan malee waan baddee manaa deemtuuf ni qabdi qaraatii dhiiftee. Mootummaan ni jira bar mootummaan seera jala nu oolchaa miti shakkii malee gurra rarraasee seera jala oolcha maaliif yakka kana hanga ammaan tanaa yakka kanaa kana namni dhokotee hojjechuu jira malee mootummaan beekatee miti ragaa qabatamaadhaan namni seera dhiyeessinaan warra ragaa kanatti ragaa qofa si barbaachisa ragaa. Isaan laal. Adraa laal viidiyoo qabachaa deema. Giziyaatan. Akka sareetti mootummatti waa kannanii deemuu beekan isaan. Nuti warra sanaadhaa yoo radaa dhaynee waa dubbanne halayyaa jala nu dabarsan dubbachuu hin dandeenyu. Radaan dirree isaaniiti. Amma amman tanaa meeqa dhiiga Oromoo dhugaa jira radaa keessatti. Radaa keessatti bakka makiinarraa hortu namni miskiin tokko dhaabbannaan fuudhanii koop bishaan si obaafanii mana geessanii hulaatti qollofan. Hawaalaa buusii jaaniin. Ammaan tana yeroo amma jiru tana keessatti. Okay. Obsa ati information yookaanis ragaa hedduu qabdu naf fakkaata. Garuu hunda asirratti dubbachuun isiniif galee kanneen akka dheeysan taasise jechuudha. Hundan dubbatan hundaas hin dhiisan. Kanaafuu ragaa guutuu barbaachisa. Hariiroon ati qaama ilaalchisu wajji hariiroon kee kan cimaa ta'uu qaba jechuudha. Siif galee ati nama hedduudhaan deemaa jirta jechuudha. Kanaafuu hariiroon kee Jawaar wajji akkasuma wajji kanneen biyya keessa jiran kan akka amma obsaa maali Abduu Jabbaar kana kan amma haasawaa jirru kana heeratti dhiyeessuudhaaf karaan gaariin warroota qaama kana isaan laalchisu wajji hariiroo cimaa godhachuu qabda jechuudha. Kana jechuudha sanneen bahuun qaban wallaahi alazim ammallee yakki guddaan irra geewutti jiraachuun oolu akka obboleettiin teenya Soofiyaan dubbattu amma kanneen yakka keessa jiran kanneen akka miidhamaa jiran akkamitti haa baraaruudha yaadaan qabu jechuudha. Sani. Bareedaadha laale namoonni kun irra hedduun isaanii nuti eeruu bakka hunda kan nuudha jirra. Namoonni gocha kanaa kana keessatti hirmaataadhaa jiran Finfinneedhaa mana qaban, Adaree biyyoodhaa mana qaban, Diredawaa keessaa mana qaban, maatiin isaanichi keessa jirti. Akkaawuntiin isaan fayyadaman akkaawuntii Itoophiyaa Nigdi Baankiina. Kanaafuu wanni nuti irraa dubbachaadhaa jirru hoggaa nama tokko ati ol baafte ragaa dhibba takkaatiitu irratti as dhufa. Kanaafuu mootummaan ummata kanarratti tarkaanfii akka fudhatu. Ragaa barbaadanii ragaa yoo isaan takka nu gaafatan 10 takka kaninaaf yoo 10 takka nu gaafatan 22 kaninaaf yoo 22 nu gaafatan 44 kaninaaf. Maal feetan kanaa ol yakkamtoota ummanni kun ummata harka xuriidhaati ummata harka dhiigaati. Keessattuu namoonni akka Abduu Jabbaar Maraateedhaa hunfaan, namoonni akka Hussein Maabaraa hunfaan, namoonni akka Taajuu Ammaffaan, namoonni akka Haakimee faan nuti ni beeyna isaan kana jechuudha. Namoonni akka Aadam Abdishaa faan, namoonni akka Kayroo Mahammad Usmaan faan, namoonni akka Mukhtaar Foostoo faan, namoonni akka Fu'aa Wahii faan nuti ni beeyna jechuudha. Maaliif waarningiin irra fidesa? Waarningiin irra fidu jira. Koppilingi godhaa. Koppilingi godhaa. Koppilingi ripost. Nama warra kumaa gad qabu yoo ol neetes hin gorfamu kun jechuudha. Hin gorfamu nama kumaa gad qabu ol naquun waarningii sirratti fida. Koppilingi sheer gonoomaa kun daqiiqaa. Koppilingi sheer godhaa faamilii. Obsaan kun nama jabaadha. Jabaadha liistii ni qabda. Ammoo ragaa nu haa gaafatan jaanii taa'uu osoo hin tahin ragaa qabatanii dura. Haa ta'a kaayyee. Gahaadha sanii ol siif lakkaa'uun hin barbaachisu because ati qaama seeraatii miti. Ani qaama seeraatii miti dhugaadha.
akkuma keeti anisi jechuun hanqinni wanni siifatu takka hin geessu. beeki obsaa kiyya laalina arinni isa gageesse fakkeenyaaf ammaan tana namni kun beekadhu gocha inni hojjetee jette gocha inni hojjete kana kan inni nu amanee jira kan inni nu gartee miti bakka biraatti nama kuma meeqa nu amanee jira je Hin amma jenne fakkeenyaaf hin jenne akkas hin jenne ati sammuu birooti ati laal sammuu dhiisaa gadi hin buusinaa maaliif gabbuuftan ati sammuu birootiin dhaggeeffachuu jirtaa ati hojjetaa isaati an barsiisniin beeka akkas Geessaa hin gaafadhu jenne meeshaa. no dhiisanniin beekaasa isin shawwadanii malee na shawwaduu hin danda'aniiti warri isa wajjin dhalaa gurguruuti dhaggeeffadhu ati awwaaniin siin jechuudha jiru Abdu Jabbaar maraatee miciyyoo waadii hamaritti duute miciyyoo irra facaatuudha Abdu Jabbaariitiitu ajjeesee ijoolleen jettee yaamnee finnee takkitti paap jee nama 200 irratti gandatti gumaa wal gaafannaa jee taakka lubbuu namaati sunis bira kuti obboleettii Saafiyaa Abdii kunoo taas gubbaa jirtu tana ija baysee siin jenne sii galtee ija baysee siin jenne afaan Oromoodhaati gandarraa ijoollee walitti qabee baasuudha jiraa siin jenne Saafiyaa nama tokko keessaan na dubbisii siin jaa Saafiyaa Abdii ni jirtaa? Nin jira yee. Laal falmataan keessaan na dubbisii siin jee hoggaa asirraa gabbuute keessaan dubbisa. Hayyee gabbuu dubbisa hayyee jeeni bas. Eenyu faamisha akkasuma maktaba murshiiditti maktaba arwaadhatti maktaba faakiyaadhatti yaman keessatti sanaa keessatti shamarran Oromoodhaa gurguraa jiraa siin jenne. Dhageessee kanaa jechuudha. Kana bira kadabre ati qaama seeraatii miti ati qaama onnidhaatii miti kanaa ol sii himuunis hin barbaachisu siin jechuudha jirra kana asumaanii bira kun ana warras jirta isa dhiifama hin laallee irra ganamaaniin wanni ijee ol ba'e kana jechuu barbaadeetti fatee haa dubbadhu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أنا جاي أجرت سنين دقيقة فتشاجر عبر. هاي ساسي لا أمتا كينيا نمني تون نما برد إيرا وجين دلقادا توري نما سودي خيست واحد دون غرغادا توري يكمتوتا خنا رتي عملا يكمتوتا توكو بيتي ورا يكمتوتا خنا فاتيا عبدو وني خنا تا ورا إني مكان عبد جبار مراتي خنا عادتي خمدورو منا نيم بي خبر دقيقة جرا غير يقودان سيران على خاصة ترى دبتشان توري. أكاسي خنولا أكاسي يجونا. خنا مو يكب فالمتا فاتيا تناس كونتاكت دغودي ولين والكنا مادا نما أداتي مي أورومو فولو غودا نما يرودير تو مي فولو سيكون فاتيا أزما فولو غودا أنيس نادي بيسا كرب نفين دي بيسا غودا مي منا عرين ندي بيسا مالي وان خنر ولومان تورينا في أبساني وان خنا ولومان دلقات تورينا وان تكاجر وين سنيبسو بقى خنتي وان دالان دوبرتين شمري أهاريني رفتي سنة خيزتي ديبا همتو رجل تجرا دلالي خير دلقا جيسا غافة دلالي دلقا جيسا مالك افترو خفلتين دايت هوغا افترو خفلتين دايت مالك فيتو قويا خوران دلايتو فيتو قويا دي دمدلتو فيتو باتي دلايتو مالك سيراسن اودو ان خفل ليف خدالي دي خفلتين ان خفل ليفي قباتي خدال لا خد ديبو خدالي دي سا يو غافتي مكان سيدا حتو نتوممت yoo gaafatte kana naa deebisii kaduraani naa deebisii takka kana naa kafalee yoo jetteen mootummaa si geessina dhiibbaa akkana kana deemaa jira. Sofia, وانا كنا جنا دقيقة warra yamun keessa jiru isin warri yaman irra dalagaa akka
warri Yaa wallaayinaati iyyee namu iyyee qaamayyoo iyyee jiraachuu nama dhabee ajjeese. waliin Nama jirra warra immoo rokkaaba asii hidhannoo asii qabu nuti ni jirra kunoo akka magaalaa Riyaaditti yeroo feetanitti nuti asirraa ilaan qabaa diida waa sirree quba qabaannaa amma booda wanni sun dhaabbachuu qaba. Soofiyaa Bakka Jawaarumatti himaa jiru. keessaan na dubbisaa yeroo takka Soofiyaa fi Fatiyaanis keessaan na dubbisaa isin jechaa jira. Okay, ayya keessanii silkiin shii ergaa'u. Mee famishaa kana ol naqi mee maal jaa mee ol naqi. السلام عليكم. Alaikum salaam.